baay'ee fokkisu jira jechuudha. Kanneenii fi odeessaalee biroos isiniif dhiyeessinaa hiikaa fi tasaa isiniif dhiyeessaa nu waliin tura. Qondaala olaanaa paartii badhaadhinaa fi deetaa ministeera nagaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a haala bulchiinsa fi nageenya naannoo Oromiyaa keessa jiruuf ammas aangawoota naannichaa himatan. Yaa'ii caffee irratti waan isaan mudatee fi Oromiyaa keessatti murni qaama mootummaa hanna irratti bobba'ee fi nageenya akka hin jiraanne godhu jira jedhu. Waayilli kiyyaa maatii olaanaa obbo Taayyee Danda'a wajjin turtii taasiseera. Paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa keessa wanni deemaa jiru maali? Qoodinsii fi gareen amma mul'atu hoo maali kan isin qeeqxan? Wanni rakkoon jiru murna xiqqaa maafiyaa of ijaaree hannatti bobba'e hin jira. Waldiddaan jiru isa wajjin malee paartii badhaadhinaati kan jedhu miti. Badhaadhina miti. Waldiddaan badhaadhina keessa otoo hin ta'in annacha badhaadhina fakkaatee achi keessatti marge isatu waan kana waan kaleessa qabsoofnee fi wayyaaneen nama kolaasaa wayyaaneen nama ajjeesa inneeti. Mootummaa nu keessa jiru keessatti waan akkana fokkuu godhamuu hin qabu. Yoo namni yakkee seeraan yakka godhatanii fi yoo hin ajjeechisallee ta'e seeraan qoratamee mirgi isaa eegamee raawwatamuu qaba jennee amanna. Garuu bakka kanatti mirga namaatiif murni naatoo hin qabne hin jira jechuudha. Bakki itti wal didaa jirru bakka kana jechuudha. Murna kana maqaa dhooftanii abalu maaliif jechuu dadhabdan? Suni yeroon isaan geenye gaafa ga'u maqaan dhoofna. Murni uummataaf naatoo hin qabne ka gaafa namni du'u inni sirbu kan dhimma uummataati irratti mari'achuudhaaf yeroo hin qabne ka dhugaatiif bashannanaaf immoo yeroo hin dhabne hin jira. Qabsoo ammatti jirtanitti yaaddoo nageenyaa akka qabdan dubbattan. Yaaddoon nageenyaa isin qabdan kun maalirraa maddee wabiin keessanoo maali amma? Gaafa dura qabsoo eegallullee wabii ammanneen seenne san wabiin qabsoodha injifannoodha wanni biraan jirtu. Akka paartii keessaniitti marii keessoo karri isaa cufamee jira jettanii eertaniirtu. Hammam yaalii gootanii ijibbaatarra geessan? Baay'een yaalii gochaa ture gaafa jecha abbootii gadaa hoggaa qabbaanee dubbannu keessatti maan mari'attanii namoonni jedhanii jiru. Dhugaadha qabsoo gaafa gootu karaa keessoo mari'attee rakkoo kee hiikkachuun hin barbaachisa. Garuu murni amma jennu kun mariin akka godhamu walii wajjin dubbiin akka godhamu hin barbaadu jechuudha cufaadha. Akka qabsoon keessoo hin jiraanne ka ukkaanfamuuf badiin jiru maalinni ka jedhu hin laalamaa yaadni ka'aa achi keessatti abbaan badiin argamaa itti gaafatamummaan hin dhufa jechuudha. Ajjeechaa qondaala poolisii Salamoonfaa keessattis harki caasaa mootummaa jira ka jedhu ka himtu. Ragaa maal qabdu isin waan kana irratti? Ragaa jira. Wanni dhiyeenya kana mul'achaa jiru. Wanni ammatti fangoona jira. Wanni guutummaa Oromiyaa irratti deemaa jiru isin akka bakka bu'aa uummataatitti akkamitti madaaltu haala nageenyaa amma Oromiyaan itti jirtu kana? Rakkoon akkana hammaatu kuni akka dhufuu deemu waggaa 2 dura waggaa 3 dura argaa turre. Akkaataan caasaa nageenyaa itti qabaa turre. Akkaataan siyaasaa naannoo keenyaa itti hoogganaa turre wanni jal'ate baay'ee jira. Ammarra dhaabbannee olaallu garuu waan takka argamee hin beekne. Bara namni bakka baay'eetti bahee galuu itti dadhabe. Waan baay'ee fokkisu jira jechuudha. Kun namoota gariitiif milkaa'ina hunda galeessa bara kana ka goone jedha. Milkaa'ina hunda galeessa yoo ta'e wanni kun warri gadadoo kanaan milkaa'ina hunda galeessa jedhee himu namni manni irra gubatee bakka galuu hin qabu. Hangaan irraa qalamee waan ittiin qotatu hin qabu. Gadadoonni keessa jiru waan lakkaa'amee dhumuu miti. Ganda keenya qofa miti. Hojii deemtee ilaaluu dandeecha. Wallagga deemtee ilaaluu dandeecha. Wanni kun nama dhukkubuu dhabee milkaa'ina hunda galeessa keessa jirraa dhugaa jedhamu waan baay'ee nama dhibu. Seenaa keessatti akkana rakkatee beekayee uummanni keenyaa ka jedhu ani hin dhageenye. Amma dura caasaa mootummaa fayyadamee hangaa'ota daldala simintoo fi jimaata irratti bobba'antu jira jechaa turtan. Mootummaan ammoo wanni kun sobaa qorannoodhaan qulqulleeffadheetiin jira ka jedhu kaasa. Isin hangaa'onni mootummaa daldala simintoo fi jimaa irratti bobba'anii jiru jettan kanaaf ragaa qabdu amma hoo wanni kun maalirra jira? Gaafa sanillee akkaataan itti mari'annee fi akkaataan ibsitti ba'e waan hin madaalle ture. Waan cal jenne baay'ee qabna jechuudha. Akkaataan dubbiin jimaa itti madaalamee akkaataan dubbii ajjeechaa abbootii gadaa ganaa qorannaa akkasii miti hin jedhame gaafa sanu. Wanni jimaa wal qabatu sadarkaa kamitti maaltu keessa jira maaltu keessa hin jirre hin jedhu laalla turre. Ergasii as immoo ragaa qabatamaan an argame baay'ee jira. Ilaalama jechuudha innis fuulduratti. Komii obbo Taayyee Danda'a hangawoota naannoo Oromiyaa irratti dhiyeessaniif irra deddeebiin kominikeeshinii naannichaatti bilbilee argachuu hin dandeenye. Hangawoota Oromiyaa irratti komii kan kaasan obbo Taayyee Danda'a qofa miti. Miseensa paarlaamaa kan ta'an Dr. Angaasaa Ibrahim kanaan dura rakkoo nageenyaa fi hanna Oromiyaa keessatti mul'atuuf hangawoota naannichaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti bahanii himatanii turan.
Hordoftoota keenyaa ammoo gidduudhaan oduu gaggabaaboon isinitti hima. Ministeerri ittisaa Raashiyaa Yuukireen haleellaa misaa'ilaa raawwatteen booji'amtoota waraanaa 40 ajjeeste jechuun himatte. Haleellaan kun kan raawwate bulchiinsa Dooneetsk Raashiyaadhaan qabame keessatti yoo ta'u booji'amtoonni waraanaa ajjeefaman kan Yuukireen jetti Raashiyaan. Yuukireen gama isheetiin haleellicha kan raawwate Raashiyaadhuma jechuun waakkatte. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidanii fi pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jinping sa'aatii 2 dhimma Taayiwaan irratti bilbilaan ergaa waliin haasa'anii booda wal akeekkachiisan jedhame. Baayidaan Chaayinaan kophaatti oddola Taayiwaan dhuunfachuuf tarkaanfii fudhattu kamiyyuu akka cimsanii balaaleffatan himan. Pirezidaantii Shiin gama isaaniitiin Baayidaan dhimma imaammata Chaayinaa tokko jedhu fudhachuu qaba jechuun ergaa akeekkachiisanii booda namni ibiddaan taphatu ni gubataa jedhan. Qondaalonni Iraan roobii darbee dubartoota 3 abbaa warraa isaanii ajjeesaniiru jedhamanii himataman du'aan adabuu dhaabbanni mirga namoomaa Iraan ibse. Akka ibsa dhaabbata kanaatti torbee darbee qofaa Iraan namoota 32 fannisuun ajjeesseetti. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu gaggabaaboon ammaaf qabanne kanuma amma oduu bal'inaan qabanne kan biraattan isin dabarsa. Gareen Alshabaab magaalaa Somaaliyaa daangaa Itoophiyaa irratti argamtu Atoo jedhamtu keessatti har'a ganama marsaa lammaffaatiif haleellaa raawwachuu hangaan tokko BBC'n mirkaneessan. Hidhattoonni Alshabaab torban tokko duraas magaaluma daangarra jirtu kana keessatti haleellaa raawwatanii humna addaa naannoo Somaalee waliin waraana gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Haleellaan Alshabaab Itoophiyaa biyya rakkoo siyaasaa keessa jirtu irratti gaggeessu kun hagam yaaddoodha. Hirbaa Gammachuu kan qopheesse qaba. Ji'oota 8 dura miidiyaan UK Channel 4 jedhamu gabaasa ajajaa olaanaa poolisii naannoo Somaalee Koloneel Deeq Abdullaahii wabeeffachuudhaan hojjeteen Alshabaab daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 3 qofaa fagaatee akka jiru dubbatanii ture. Loltoota lakkoofsaan olaanaatu jira. Keessumaa rakkoo siyaasaa amma Itoophiyaa keessa jiru hordofuun humna hedduu filuun leenjisaa jiru jedhan. Ajajaa olaanaan kun gabaasicha irratti yoo dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun sakatta'insa akka tasaa naannoo Somaalee aanaa Ilkaree keessa ollaa Hiiloo Maadootti gaggeesseen meeshaalee waraanaa boolla keessa awwaalamee ture argamuu ibsee ture. Akeekkachiisawwan kunneen erga dhaga'amaniin baatiiwwaniin booda Alshabaab adoolessa 20 bara 2020 daangaa Itoophiyaa irratti haleellaa kan bane. Humni nageenyaa gamtaa Afrikaa AMISOM Somaaliyaatti Alshabaabiin waraanuuf bobba'ee ture ergama isaa xumuruun ba'uu karoora dhumaarra jiraachuunis ni himamam. AMISOM Itoophiyaa dabalatee loltoota biyyoota Afrikaa 5 of keessaa qaba. Humni kunis dhiyeenya waraana Alshabaab irratti gaggeessu hir'isuu xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa ammatti biyya Ameerikaa jiraatan obbo Faayisal Roobalee ni dubbatu. Walitti bu'insa keessoo Itoophiyaatti uumamaniin wal qabatee humnoonni nageenyaa hidhatanii fi ijaarama raayyaa ittisa biyyaa idilee wal fakkaatan akka poolisii addaa naannoo diigamuu qabu kan jedhu dhaga'amaa tureera. Kunis Itoophiyaatti poolisii humna addaa hundeessuu keessatti kan jalqabaa kan ta'e kan naannoo Somaalee irratti dhiibbaa mataasaa qabaachuu malaa jedhu obbo Faayisal. Kana malees humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Somaalee daangaa irra ture hir'achuun akka carraa dabalataatti fayyadamuudhaan Alshabaab akka gara Itoophiyaa seenuuf dirree mijataa uumeefiiraa jedhu. Xiinxalaan kunin kanaaf gochi Alshabaab kun waan ammuma ka'ee uumame miti jedhu. Faayisal Roobalee. Alshabaab amma Itoophiyaa seenuun isaa kan amma ta'ee amma mul'ate miti. Kanaan dura suuta suutaan seenuudhaan bu'uura isaa tolfatee booda haleellaa gaggeessuu akka jalqaban ni mul'ata. Kunis Alshabaab haleellaa gaggeessuudhaaf akka jiru wantoonni akeekan jiraatan illee mootummaan hanga barbaachisu hin qophoofne jedhu. Faayisal. Pireezidantiin naannoo Somaalee obbo Mustafaa Muhammad garuu komii kana kan hin fudhanne yoo ta'an humni poolisii addaa naannichaa dammaqee daangaa eegaa akka jiruu fi humna biyya balleessuudhaaf dhufe qolachaa jirraa jedhu. Alshabaab waggoota arfan darban keessa Itoophiyaa seenuudhaaf guyyaan yaaliin taasisiin hin turre. Ittisaa waan turreef garuu fashaleessineerra. Haa ta'u malee addunyaa kam irrattiyyuu guutummaan guutuutti dagachuun hin jiru jechuu miti. Amma bakkeewwan haleellaan itti raawwataman magaalaawwan Somaaliyaa daangarra jira yoo ta'u kiiloomeetira tokko ol hin seenne. Alshabaab bakkaawwan 4 haleellaa bane keessatti karaa 3 rukutamee karaa tokko qofa ture kan seene. Sanas ammoo hordofuudhaan osoo nufiin tarkaanfii irratti fudhatameera. Ani amma kanan dubbachaa jiru magaalaa Ferferirraati. Kun ammoo lafa Itoophiyaa isa dhumaati. Xiinxaltoonni siyaasaa fi dhimma nageenya gaanfa Afrikaa itti dhiyeenyaan hordofan humni waraanaa Alshabaab erga yeroo dhiyootiinas jabaachaa akka dhufe amanu. Erga waggoota muraasanas humni Alshabaab haala siyaasaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessaa irratti hundaa'uudhaan jabaachaa akka dhufe ni himu. Alshabaab Somaaliyaatti magaalotaa fi naannolee bal'aa keessattis dhiibbaa cimaa uumaa jiraa jedhu xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa Rashid Abdiin. Rakkoon siyaasaa keessoo Itoophiyaatti dhalates qaawwa uumeeraa jedhu. Caasaan humna nageenyaa cimaan Itoophiyaan duraan ittiin beekamtu dadhabuusarraa kan ka'e haleellaa Alshabaabiif haala mijataa uumeera.
Waraana kaaba Itoophiyaa kan naannoo Oromiyaa akkasumas rakkooleen siyaasaa biyya keessaa caasaan nageenyaa fi tika biyyattiin duraan ittiin beekamtu akka laafuuf shoora taphateera. Kunis garichi daangaa akka seenuuf haala mijeessuu fi mala. Gareen hidhattootaa kunis mootummaan Moqadishoo dadhabaa ta'uu fi haala rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessaa hubachuun humna isaa jabeeffachuun Itoophiyaa seenuu barbaade. Al-Shabaab haleellaa tokko irratti hidhattoota 1,500 bobbaasuun waan mul'ate hin beeknedha. Kunis garichi Itoophiyaa irraa fedha guddaa qabaachuu agarsiisa. Mootummaan Itoophiyaa oduu galgala kana himeen immoo itti gaafatamaa piroopaagandaa Al-Shabaab kan ta'e Fuwaad Mohammad Kalaafiin dabalatee aangawoota garichaa 3 ajjeesuu hime. Itti gaafatamaan piroopaagandaa garee Al-Shabaab kun kanaan dura Ameerikaan maallaqa guddaa baastee barbaadaa turte. Qondaalli waraanaa olaanaan raayyaa ittisa Itoophiyaa fi qindeessaa yeroo komaandii poostii kan ta'an Meejar Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw burqaa oduu Itoophiyaatti akka himanitti haleellaa humna qilleensaa waliin qindaa'uun fudhatameen kuusaa meeshaa garee Al-Shabaab kanas barbadeessuu dubbatan. Qabeenya uumamaa Oromiyaan qabdu keessaa tokko haroo Abijjaataati. Haroon kunis simbirroota addaa waqtii garaagaraa ardiiwwan biroorraa gara kanatti imaluun miidhagina addaa kennaniifin bakka hawwata turistiidha. Waggoota dhiyoo asitti garuu sababoota garaagaraatiin hirrachaa dhufee yaaddoo baduurra gaheera jedhu jiraattonni bakka sana. Obbo Dhaabii Leemoon jijjiirama haroo Abijjaataa kanarratti durarraa kaasee mul'atu argaa jiru. Allaattiin baay'eetu ture. Haga harti kun dheessee gadi fagaateetiin jedhe hin badeera allaattiin. Nu'uul beenu kanaami turizimiin laaluuf dhufu waan allaattii gosa baay'eetitu jira ture. Amma badeetiin tana galeera waan nyaatu dhabee qurxummiin illee bishaan keessaa hin badee haga harti saabatee jedhe. Allaattii amma mul'attu tun xiqqoo wayitu hafee. Bara Haile Sillaasee jechuun 62-3-4 haga ammaa kana caalaa mandara ture. Mandara sanneen baasee namni baqatee ganda biraatitti biraa deeme achirraa gaddeebi'aatuma dhufe waggaa 10 jalqabee haga waggaa 2 baay'ee goge. Abbaa taayitaa eegumsa naannoo aanaa Jiddoo Kombolchaa irraa obbo Tuujii Kamaal sababni haroon kun itti badaa deemeef maal akka ta'e dubbatu. Kun immoo bishaan kun sogiddummaa qaba. Sogiddummaa sana ol qabatee bishaaniin hurka yoo hurkummoo hir'ataa deemaa jechuudha. Obbo Dhaabiin ammoo sababa Abijjaataan gogaa deemuuf akkas jedhu. Sababbii 2. Tokko lanni kun cituu fi goguu jalqabnaan. Lammeessoo isa uumamaa kana paampiin kun chaayinaal jedhama karaa kana baasanii hin xuuxa. Xuuxee soodaashiin sun harootu jira. Haroo sanitti irratti jissanii tiroona irraa oomishanii warshatti galchanii gurguratu. Kanaafuu lanni irraa gogaa ishaan tajirtu tan hin xuuxuu. Achitti itti fayyadamu harti baay'ee guutu. Oduu naannoo kana waan uummata naannoo ollee fayyadee mootummaafillee galii galchuu oduu argameetiin jedhe baay'ee bareeda. Garuu hora kana hojjettoota soodaashii kana yoo ta'e achi uummata naannooti hagana muluu waan baay'ee inni fayyadu hin jiru. Bulchaan ganda Dassitaa Abijjaataa obbo Tibbee Soora Shaambaa haroon kun uummata naannicha jiraataniif faayidaa kenne waan hin qabneef osoo maal ta'e wayyaa kan jedhu dubbatu. Hara kanarraa uummanni naannaa kanaaf hin fayyadamu. Mootummaa odoo waan kana xiyyeeffannaa itti kenneetan dhaabbata garaagaraa dubbisee hojii dhabaallee irrannoo ijaaree turistiiwwan garaagaraa asitti osoo galanii uummata naannootiif illee akka bu'aa buusu. Tuttuqqii garaagaraa irraallee yoo mootummaan xiyyeeffannaa itti kennee jedhe harti kun uummanni naannootuun eega tuttuqqii irraa. Hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabanne kana marmaa dhaggeeffataniidha. Odeeffannoo bal'aadhaaf immoo fuula Feesbuukii fi weebsaayitii BBC Afaan Oromoo irraa argachuu dandeessu. Wixata walitti deebinaa nagaa ta'a.